Doonaald Tiraamp har'a sirna kakuu raawwachuun waggaa 4 booda masaraa mootummaatti deebi'uu jedhamee eegama. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu keenya kanaa fi kanneen biroo qabannee isiniif dhiyaanneetiin jirra. Hanga xumuraatti waliin akka turtan isin affeerra. Godina Boorana Bahaa Aanaa Areeroo Ardaa Jilaa Badhaasaatti sirni walharkaa fuudhinsa baallii gadaa 72ffaan haaromsa booda baatii Gurraandhalaa geggeeffamuuf qophii taasisaa jiraachuun himame. Booranni Gurraandhalaa bara 2025 Aanaa Areeroo Ardaa Jilaa Badhaasaatti jila baallii gadaa 72ffaa waan qabuuf hawaasni Oromoo akka itti hirmaatu yaamicha dhiheessuu jalqabeera. Doorii gadaa guyyoo boruu baallii gadaa Booranaa 72ffaa fuudhuuf qophaa'aa kan jiran yommuu ta'u, jilli baallii gadaa Booranaa 72ffaan baatii Gurraandhalaa keessa Aanaa Areeroo Ardaa Jilaa Badhaasaatti akka geggeeffamu ibsame. Itiyoophiyaan alargii bunaa irraa walakkaa waggaatti galii doolaara miiliyoona 900 ol argatte jedhan. Ji'oottan jahan darban buna alatti ergame irraa doolaara Ameerikaa miiliyoona 900 ol argamu abbaan taayitaa bunaa fi shaayii Itiyoophiyaa beeksiseera. Daarektarri ol aanaan itti aanaa abbaa taayitichaa obbo Shaafii Umar ibsa miidiyaaleef kennaniin buna toonii 200,000 ol gabaa biyya alaatiif dhiyaate irraa galiin doolaara miiliyoona 908 argamu himaniiru. Galiin argames kan bara darbee waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu kan bara kanaa doolaara miiliyoona 337 yookaan dhibbantaa 59 caalmaa qabaachuu obbo Shaafiin himaniiru. Akkasumas oomishni bunaa baatiiwwan jahan darban alatti ergame kan bara darbee yeroo wal fakkaatu waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu dhibbantaa 73 caalmaa qabaachuu faanaan gabaaseera. Bunni Itiyoophiyaa biyyoottan kanneen akka Chaayinaa, Saawud Arabiyaa, Emiroota Araba Gamtoomanii, Beeljiyeem, Ameerikaa, Jaarman, Joordaanii fi kanneen biroo keessatti gurguramaa kan ture ta'us obbo Shaafiin dabalaniiru. Bara kana gatii bunaa irraa galiin doolaara biiliyoona 2 ol argachuuf xiyyeeffannoo addaatiin hojjetamaa jiraachuus itti dabalaniiru. Tarkaanfiin namoota gochaan seeraan alaa irratti hirmaatan irratti fudhatamu cimee kan itti fufu ta'uu tajaajilli nageenya faayinaansii beeksise. Yakki nageenya faayinaansii miidhaan biyya irratti qaqqabu ol aanaa ta'uu hordofee Itiyoophiyaan yakkicha to'achuu fi ittisuuf seeraan baaftee hojiitti hiikuu eegaluu ishee tajaajilichi ibseera. Mallaqa yakkaan argame seera qabeessa fakkeessanii dhiheessuu fi tumsa shororkeessitootaaf taasifamuu itti fufsiisuu akkasumas to'achuuf labsiin lakkoofsa 780 muraa 2005 hojiirra oolaa jiraachuu yaadachiisaniiru. Kun akkuma jirutti ta'ee qaamoleen tokko tokko seera kana akka burjaajiitti fayyadamuun maqaa dhaabbilee garaagaraan hojii waliin dhahuu fi sodaachisuun maallaqa fudhachuuf socho'aa jiraachuu ragaan argame ni agarsiisa. Namoota dhuunfaa karaa gurmaa'een socho'aa turan keessaa namoonni 3 amajjii 9 bara 2017 harkaa fi harkatti to'atamuu dhimmi isaanii qoratamaa jiraachuus ibsameera. Kanneen hafanis to'annoo jala oolchuuf hojjetamaa kan jiran yommuu ta'u, tajaajilichi eeruu argatee fi odeeffannoo mataa isaa bu'uura taasisuun namoota yakka waliin dhahuu dabalatee namoota faayinaansii raawwachuu keessatti hirmaatan seeratti dhiyeessuuf hojjechaa akka jiru himeera. Hawaasni gochaa maallaqa yakkaan argame seera qabeessa fakkeessuuf dhiyeessuun yakka waliin dhahuu raawwatamu wayita argan karaa lakkoofsa bilbilaa 9796 irratti bilbiluun eeruu isaanii akka kennan tajaajilli waamicha dhiyeesseera. Horsiisee bultoonni Affaar qe'ee isaanii irraa boqachuuf fedhii akka hin qabne himame. Horsiisee bultoonni Affaar balaa kirkira lafaa dheessuun fedhii akka hin qabne kan dubbatamu yommuu ta'u, mootummaan garuu dirqamaan akka baqatan taasisaa jiraachuu ibsaniiru. Kirkira lafaa irra deddeebiin naannoo Oromiyaa fi Affaar mudate hordofuudhaan horsiisee bultoonni Affaar horii fi qabeenya isaanii qe'eetti dhiisanii dheessuuf fedhii akka hin qabne dhaabbanni mootummoota gamtoomanii qindeessaan gargaarsa namoomaa UNOHA gabaaseera. Jiraattonni aanaa Awaashii fi Dullachaa tokko tokko akka dubbatanitti fedhii akka hin qabnee fi keessumaa hawaasni horsiisee bulaa horii fi qabeenya isaanii yaaddoo qabaachuu OCHA'n dubbateera. Haa ta'u malee ajajni labsii hatattamaa jiraattota kanneen dirqamaan akka baqachiisan taasisuuf jiraachuus dubbatanii jiraattonni garuu akka achirraa hin buqqaane fedhii isaanii agarsiisaatiin jiru. Sochiin horii gara 400,000 ol ta'u jireenya horsiisee bultootaa sirriitti qeeqeera. Sababbiin isaas bakkeewwan boqonnaa bineensotaa kana kunuunsuuf lafa mijaawaa waan hin qabneef jechuun OCHA'n gabaasa isaa keessatti kaaseera. Hawaasni horsiisee bulaa fi tikfattoota midhaan dhiisanii hanqina nyaata loonii fi bishaan horii buqqa'eef saamicha qabeenya hawaasaa keessummeessitoota gidduu jiruu fi sodaa weerarri dhibee babal'achuu dabalatee qormaanni guddaan ka'aa jiraachuus dabaleera. Kirkirri lafaa naannoo Affaarii fi Oromiyaa itti fufee jira. Torbee darbe keessa qofa kirkirri lafaa yeroo 18 reektar iskeelii 4.3 hanga 5.2 mudachuu eeruun ka'umsi kirkira kanaaf volkaanoo Faantaallee ta'us dubbatamaara.
Mootummaan jiraattota 60,000 ol ta'an naannawa sodaa dhagaa'anii konkolaataa jedhamee fi naannawa aara baasuutti dhiyootti argaman naannichaa baqachiisuuf amajjii 2 bara 2025 kaasee hojjechaa jiraachuu ibseera. Akka Ochaan ibsa isaa keessatti jedhutti gochaan namoota baqachiisuuf itti fufee jiruu fi dhufaatiin namoonni haaraan naannichaa buqqa'an barbaachisummaa hatattamaa rakkoo dahoo hammeessee jira jedhaniiru. Akka ibsichaatti baqattoonni hedduun iddoo banaa fi mana sharaa pilaastikaa yookaan mana mala aadaatiin ijaarame keessa jiraachuun aduu fi guyyaa fi diilalla halkaniif bubbee hammaataadhaaf saaxilamaa akka jiran dubbataniiru. Hir'inni dahoo kun daa'imman, dubartootaa fi shamarran miidhaan saaxilee jiraachuu eeruun weerara dhibee busaatiif akkasumas baqattoonni saaxilamuu dubbatamaa jira. Addis Istaandardi gabaasa torbee darbe qindeesseen akka ibsetti namoonni naannoo Affaarii buqqifaman gadadoo jireenyaa keessa jiraachuu gabaasee turuun ni yaadatama. Rakkoo dahoo hir'ina midhaan nyaataa, bishaanii fi meeshaalee bu'uuraa biroo isaan mudachuu ibseera. Gargaarsi namoomaa taasifamaa jiru gahaa ta'uu dhabuunis baqattoonni kunneen rakkoo keessa jiraachuu himaa jiru. Ochaan ibsa isaa kanaan akka dubbatetti gargaarsi midhaan nyaataa namoomaa 6,780 qaqqabuu eeruun maatiileen gara 2,250tti dhiyaatan gargaarsa malee turuu isaanii addeessee jira. Dhiibbaa jijjiirama qilleensaa hir'isuuf raaga haala qilleensaa qaqqabamaa taasisuu irratti xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuun himame. Dhiibbaa jijjiirama qabeenya qilleensaa hir'isuuf haala raaga qilleensaa ammayyeessuu fi odeeffannoowwan qaqqabamaa taasisuu irratti xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu Daayirektarri Ol'aanaan Inistituutii Meetrooloojii Itiyoophiyaa Faxxanee Tashoomaa beeksisan. Fooramiin raaga haala qilleensaa gaanfa Afrikaa 69ffaan magaalaa Finfinneetti geggeeffamaa jira. Fooramii kana mata duree tajaajila qabeenya qilleensaa irratti qaawwaa akeekkachiisa dura irratti jiru duuchuu jedhuun raagni haala qilleensaa IGAD fi deeggartoonni isaa waliin ta'uudhaan qopheessanidha. Daayirektarri Ol'aanaan Inistituutii Meetrooloojii Itiyoophiyaa Obbo Faxxanee Tashoomaa sirna baniinsaa fooramichaa irratti jijjiiramni qabeenya qilleensaa qormaata addunyaa ta'us naannichatti dhiibbaan inni geessisaa jiru garuu hunda caalaa cimaa ta'uu dubbateera. Jijjiirama qabeenya qilleensaa yeroo yerootti mudatu dursanii baruun odeeffannoo qabatamaa taasisuun dhiibbaa cimaa inni geessisuu danda'u hir'isuun ni danda'ama jechuunis kaasaniiru. Itiyoophiyaan dhiibbaa jijjiirama qabeenya qilleensaa irraa dandamachuuf tajaajila raaga qilleensaa ammayyeessuu irratti xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu kaasanii abbaan taayitaa misooma mootummaa Afrikaa Bahaa IGADitti Daayirektarri giddugala raaga qilleensaa fi hojiirra oolmaa Dr. Abdii Fidaa gama isaaniitiin jijjiirama qilleensaaf deebii qindaa'aa fi qorannoo irratti hundaa'etu barbaachisa jechuun dubbataniiru. Afrikaan Bahaa yeroo baay'ee jijjiirama qilleensaatiin waan miidhamtuuf dursanii raaga kana beeksisuun barbaachisaa ta'us dabalaniiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa gara oduu biyya alaatti isin dabarsina. Erga dhukaasa dhaabuun hojii irra oolfame kaasee lammiileen Filisxeen bakka qe'ee isaanii irraa buqqa'anitti deebi'aa jiraachuun himame. Garuu manneen isaanii jijjiganii kan dhuman waan ta'eef iddoo jireenya isaanii argachuu hin dandeenye. Raanaa Huseen kan umriin isaa waggaa 43 Jabaliyaa keessatti dahoo argachuuf jecha magaalaa Gaazaa irraa baqatee turte deebitee galuudhaaf baay'ee akka rakkachaa jirtu Aljaziiratti himtee turte. Yeroo akka dhufuuf baatiiwwan 16 eeggachaa turte kan jettu haati ijoollee sadii wayita oduu eejensii Associated Pressitti dubbatte ammoo gammachuu isaanii daangaa kan hin qabne ta'uu himanii dhumarratti mana jireenyaatti deebineerra haa ta'u garuu mana keenya argachuu hin dandeenye jechuun dubbataniiru. Kaleessa dhukaasa dhaabuu erga labseen booda ministeerri fayyaa Gaazaa lammiileen Filisxeen gara iddoo isaaniitti deebi'an reeffaa irraa akka fagaatanii fi aanga'oota waamuun akka kaasisan himaniiru. TikTokiin Ameerikatti erga cufamee booda deebi'ee hojii eegale. TikTokiin fayyadamtoota isaa miiliyoona 170 ol ta'aniif tajaajila deebisee kennuu eegaluu isaa beeksiseera. Dhaabbatichi hojii isaa kan eegale erga pirezidaantiin Ameerikaa haaraa filataman Doonaald Tiraamp wiixataa kanarra kakuu raawwatanii yeroo aangoo of harkaan ga'an yeroo dabalataa TikTokiif akka kennan erga beeksisaniin boodadha. Appiin Chaayinaa kun dilbata galgala Ameerikaatti guutummaatti hojii dhaabee kan ture ta'us kunis guutuu yeroon ifatti cufamuu isaa akka hin taane dubbatamee ture. Kanaan dura yaada TikTok cufuu kan deeggaran Doonaald Tiraamp dilbata kaleessaa akka jedhanitti seerri appii kana dhorkuu jiraachuu qaba yookaan dheerachuu qaba jechuunis kana hordofuun TikTokii tajaajila isaa dhaabsisuun hojii jalqabuu isaa beeksisee ture. Appichi yeroo hojii isaa eegalu fayyadamtoonni yeroo banan erga mul'atu keessatti maqaa Tiraamp kaasuun galateeffatuun jalqaba. Ibsa dhaabbatichi baaseen pirezidaantii galateeffachuun Tiraamp waliin ta'uun TikTok Ameerikaa keessatti hojii isaa akka itti fufu gochuuf furmaata dhaabbataa akka barbaadnu ibseera jechuun barreessaniiru. Hojii gaggeessaan TikTok Shii Chiu Kaakuu raawwannaa Tiraamp kanarratti ni argama jedhamee eegama. Doonaald Tiraamp miidiyaa hawaasummaa isaanii Tiruuz irratti guyyaa cufamuu TikTok murtaa'ee hojiirra ooluu isaan dura
akka dheeratuuf ajajannaan kenna jechuun barreesseera. Yoo kana goone nageenya biyya keenyaa eeguuf waliigaltee irra gahuu dandeenyas jedhan. Dhaabbanni abbaa tiiktaakee ByteDance yaada appii kana dhaabbata Ameerikaa tokkotti gurguruu cimsee mormee ture. Jimaata darbee manni murtii ol'aanaa Yuunaayitid Isteets oliyyannoo kana kuffisee seera kana raggaasisuuf murteessuun isaa ni yaadatama. Tiraamp kana haqee yeroo hojiirra oolmaa labsichaa dheeressuuf aangoo qabamuu hin oollu kan jedhan garuu pirezidaantichi ajaja kana dabarsinaan tiiktaakiin hin cufamu jedhamee amanama jechuun dubbatamaa jira. Waggoota muraasa dura tiiktaakii dhorkamuu qaba jechuun ejjennoo cimaa kan ibsan Tiraamp yeroo duula filannoo isaaniitti namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman viidiyoo isaa tiiktaakii irratti erga ilaalanii booda ejjennoo isaanii laaffachuu agarsiiseera. Bulchiinsi pirezidaantii aangoo gadhiisee Joo Baayiden bulchiinsa Tiraamp dhufu jalatti seera kana hojiirra oolchuu irraa haquuf akka barbaadu beeksisee ture. Toorri miidiyaa hawaasaa viidiyoo gaggabaaboo irratti qoodamu tiiktaakiin keessumaa dargaggoota Ameerikaa biratti jaallatamaadha. Namoonni siyaasaa Ameerikaa dargaggoota hawwachuuf itti fayyadamaa jiru. Tiiktaakii mana murtii ol'aanaatti ugguramuun isaa bilisummaa dubbii irratti balaa guddaa akka ta'e falmuus garuu hin milkoofne ture. Miseensonni koongirensii Ameerikaa Rippaabilikaanotaa fi Dimookiraatota tiiktookii kan mootummaa Chaayinaa ta'e paartii Kooministii Chaayinaatiif odeeffannoo ni kenna yookaan basaasaa jira jechuun seera kana raggaasisanii turan. Antooniyoo Bilinkan muummicha ministeeraa Kwaatar gahee murteessaa yaalii jaarsummaa keessatti bahaniif galateeffatan. Ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antooniyoo Bilinkan ministeera muummee Kwaatar Sheek Muhammad bin Abdurrahmaan Altaanii tattaaffii giddu seenummaa dhukaasa dhaabuun milkeessa keessatti gahee murteessaa taphataniif galateeffachuu isaanii ministeerri dhimma alaa Ameerikaa beeksise. Aanga'aan kunis Gaazaaf karoora waldhabdee booda cimsuu itti fufuun barbaachisaa ta'uu ibsanii akkasumas deeggarsa ministeera muummichaa kanaaf galata guddaa akka qaban ibsuun naannicha keessatti nagaa waaraa buusuudhaaf tattaaffii itti fufiinsa qabu irrattis waan gaarii hawwataniiru jechuun leellisuu isaanii ibsa waajjirri isaanii baaseen beekameera. Doonaald Tiraamp har'a sirna kakuu raawwachuun waggaa 4 booda masaraa mootummaatti deebi'u. Baatii sadaasaa darbee kan filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa injifatan Doonaald Tiraamp teessoo pirezidaantummaa akkuma qabataniin ajajaawwan garaagaraa 200 ni mallatteessu jedhamee eegama. Sagantaa jala bultii guyyaa kakuu galuu qophaa'e irratti haasawa kan taasisan Tiraamp kakuu raawwatanii sa'aatii muraasa booda godaantonni biyyaa akka bahan gochuu dabalatee ajajaawwan garaagaraa akka mallatteessan akeekaniiru. Ameerikaaf dursa kennina jechuun kan dhagahaman Doonaald Tiraamp kunis har'a Waayit Haawus wayita teessoo qabatan irraa ka'ee kan eegalu jechuunis dubbataniiru. Kanaanis ajajaawwan 200 ol ni mallatteessa jedhamee eegamuu isaa BBC'n gabaasa isaa keessatti eerreetiin jira. Sagantaa hubannoo namtolchee jabeessuu biiroo gahumsa mootummaa hundeessuu ajjechaa pirezidaantii duraanii John F. Kennedy kan bara 1963 raawwate ilaalchisee ragaaleen akka ifa ta'an gochuu fi sirna ittisa humna waraanaa Iron Dome jedhamu akka hojjetuu fi humna waraanaa keessatti imaammanni damdaneessaa qixa fayyadamummaa hammatamummaa haquu fi ajajaawwan biroo akka mallatteessan beeksisanii turan. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf isiniif qopheessine kan hanga ammaatti dhageeffattaniidha waan nu dhageeffattaniif galatooma.